Joyyaar kafuun kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkasumas warroonni maatii wanti ishoo taatan hadhaa sagantaa qabna sagantaan keenya hadhaa maatii keenya keessaa namni proogiraama qabaa namni sunis abbaa jaamboodha. Abbaa jaamboo sagantaa qabaa sagantaa jedhaa maatii waan gurguraniif nullee akka maatiititti dhandhaa irratti hirmaannaa jennee tiimii hundaan dhufnee asitti argamna. Isaanumaan asumaan isaan haarawaa ta'anillee waan jiraniif kana dura argitanii diraamaa tokko gabaabuu erginee gadhiifnee jirra. Achirratti hin bartanii amma immoo qaamaan isaanirraa yaada tokko waliin jedha gadhumaatti waliin taana. Kun maalidha? Hawaasummaadha. Hawaasummaa jechuun maatii keenya keessa nama tokko waan akkanaa yoo qabaate hundi keenya irratti argamne waan dandeenyu waliin tumsinee waliif hirmaannaa waan hundaa wal bira jirra. Waliin taana waan hundaa jennee aartii qofaa waliin makamuu osoo hin taane wanta dhuunfaa irratti illee dhimma hawaasummaa ilaallatu irratti waan akkanaatu irratti waliin cimnee itti fufnee waa baay'ee goona jennee dhannaa asitti argamne irraa waan tokko hojjetaa jirra. Cidha fakkeessaa jirra. Walumatti hanga dhumaatti dhufaana bu'aa isin jenna. Asiin kana fakkaatanii kana uffatan qabne hojjetaadhaan illee gaafa tokko maraafuu kana fakkaannee dhufnee jirra. Hanga dhumaatti dhufaana bu'aa isin jenna. Ofiisinaa barsiisanii dabara isaaniitiin nagaa akka viidiyoo kenna dhumaatti like share subscribe gochuun dagatinaa isin jedha. Ayyee hordoftoota wanti shawuu akkuma agartan maatii wanti shawuu kan haarawwan miseensota haarawaa hedduu dabalannee irraa argamnee jirra. Sagantaa akkuma dura jaati keessatti guyyaanitti sagantaa gaa'ilaas abbaa keenya abbaa jaamboo intala obboleettii isaanii gurguruudhaaf sagantaa irra argamnee maatii wanti shawuu maraan asitti argamnee gammachuu isaanii waliin qoodamaa jirra. Akkuma beekamu hangada maatii wanti shawuu keessatti kan beektanii kan beekne illee bal'aa isiniin jecha kam gama kootiin sagantaa nama biraatiif dabarsa gadaa hordoftoota maatii keenya wanti shawuu akkuma beekamu sagantaa guyyaa har'aa sagantaa sirna gaa'ilaa maatii keenya abbaa jaamboo obboleettii ofii gaa'ila godhaaranii fi sagantaa saniif nus maatiin wanti shawuu asitti sagantaa san cinaa dhaabbannee deeggaruudhaaf asitti argamnee jirra. Ani akkuma beekamu maatii wanti shawuu keessatti nageessoo badhaasaa jedhamee beekama maqaan koo. Akka kanatti shaa jennee taphannee jirra. Maatii wanti shawuu wajjin asii wal geennee cidha bareedaa cidha gaarii kan milkii kan gammachuu haa ta'u jedha. Ni dabarsinaa nu hordofaa share subscribe like godhaa nu duuka bu'aa isiniin jenna. Akkasumas bareedaadha akkam gammachuu kana simatti asii argamne tokkummaa keenya jaalalli keenya akkuma itti fufu ta'e akkuma itti fufu ta'e jaalalaa fi jireenya nama waan hundarrattu akkan hirmaasuu rabbi nu haa taasisu. Maqaan koo Seenaa jedhama. Maa sodaattu sagalee ga'e seenaan ija laafti maraafuu akka ija jabaattu goona. Kun gadaa jedhama. Ana tana arsitti tana meelaala. Hayyee dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya akka fuunee jirra. Ashamaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa gaa'ila guyyaa har'aa maatii keenya keessaa abbaa jaamboo obboleettii fi gaa'ila godhanii fi isa kanaaf nuti illee gammachuun isaanii gammachuu keenya jechuudhaan gammachuu isaanii qoodamuuf dhufne waan qabnu waliin waan dhabnu waliin gadda waliin dabarsinaa gammachuu waliin dabarsina jechuudhaan gammachuu isaanii kana har'a qoodamuuf dhufne Ashamaa nutti tolee jira. Ani Makkoo Adam jedhama. Makkoo Adam jedhamti maatii wanti shawuu haarawaa asumaan baradha. Asumaan baradha. Haadha nageessoo. Haadha nageessoo. Ishiin haadha nageessooti. Hayyee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkasumas maatii wanti shawuu kan taatan anis abbaa nageessoo jedhama. Gamanumaan sila haati nageessoo illee waan baay'ee dabarsanii jiru. Sila erga isaan irraa
yaada tokko tokko hubatanii Kanaaf bira teetta irraa siquu didde. sarraa siqan jaartii fi akkasii maatii wanteeshoo baay'ee isin jaalannaa sabiskiraayib sheer laayikiidhaan dhukkee nurraa kaasaa isin jenna akkasii nagaan nu ta'a maatii wanteeshoo. Okay, asiin immoo itti dhufnee jirra. Kunoo isheelleen maatii wanteeshoo haarawaa asumaan ofiis naa barsiiftu. Hayyee kabajamtoota jaatamtoota kennaa qophiin kennaa kallattii maakasii darbu wanteeshoo irraa amma akkasitti argamaa jiru mana abbaa kiyyaa maqaan kiyya immoo biiftuu jedhama. Gaa'ela qabnaa isaan immoo nu daawwachuu dhufanii galatoomaa hiriyoota keessan jedhasuma. Abdii tokko qaba. Ani yuunivarsiitiin ture. Isaan miseensa kana baay'ee beeku haara fedhiyoo kana jechuudha. Kanaafuu garuu amala isaaniitiif haa isaanii baay'ee ture jira. Kabajaa guddaa kana fudhatan abdiin qaba. Asumaan hiriyoota kiyyaanii obboleessa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa gadaa baay'een jaalladhaanis garuu obboleessa kiyyaa gadaa fi jaamboo jedhama. Isaan keessaa garuu gadaa baay'ee jaalladhan. Jaamboon nan jaalatu yeroo baay'ee na arrabsana qeeqa. Siin ta'uun? Naan ta'uun. Ayyee asumaan kana fakkaataa qophiin keenya garuu hanga dhumaatti nu faana bu'aa odoo hanga dhumaatti si faana waan hunda isin argisiifne nutti tola. Waa maraafuu qophiin keenya kana fakkaata. Asa ani mul'ataan jiru. Abbanau matesima otoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Obolo ilmaya osoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Goshatiya golotiya osoboyu galgalese Ore malore warrakana Ore malore warrakana Asiba esinamadu ore malore warrakana Ore malore warrakana Gurra keetiin caqafadhu ore malore warrakana Ore malore warrakana Haalitiyo sukai ore malore warrakana Ore malore warrakana Kenni kawe Dubai ore malore warrakana Ore malore warrakana Natu ijare mitima ore malore warrakana Ore malore warrakana Abbana umatesima ore malore warrakana 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 Obedame, obedame, damaya pirri karmame. Obedame, obedame, damaya pirri karmame. Akara sendi be akare, akara sendi be apare. Ojagone rumninone, obedame, obedame, damaya pirri karmame. Obedame, obedame, damaya pirri karmame. Okoleti jana magana, numni ke bufadda sakana. Oshamone numni nane, oshamone obedame, damaya pirri karmame. Tartari, tartari, bira, tartari, bira, tartari, 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 bira, tartari, bira, tartari. Doshiya, doshiya, jabani, gagari. Tartari, tartari, tere sani, tere sina. Doshiya, doshiya, tere sani,
Goshiya bareda durba walarga birata tartari Goshiya gargari Wapi wagale ode yale mima sharagate goshairumni charagat Wapi wagale ode yale mima sharagate goshairumni charagat Yenna garatu ode matu jada